Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya nagaa qabdanii fayyaadha. Nagaa walitti deebinee guyyaa gaarii halkanitti halkan gaarii nu haa godhu. Haasoo keenya halee kadhadhaamne waa'ee biyya keenya fi biyya addunyaa haala jiru waliif finnee hedduu haasaa turre ammallee achumarraa ka'ee haalota biyya Ameerikaatii fi qabsoo biyya keenya Turkii fi biyya keenya keessa haala jiru wajji waliif finnee biyyoota adda addaatis waa'ee dhukkuba illee koronaa kanallee ni ilaalla. Kanaan maanta na jammarrugaa waa'ee Ameerikaadhaa kalee kanarratti dhaabee Pirezidaantiin biyya Ameerikaadhaa kan bara 1962 keessa John F. Kennedy harka nama du'ee ture jennee ogaasan. Dhugaadha harka nama du'ee John F. Kennedy walgahii Alaska keessatti walgahii seensa Ameerikaatti otoo jiru diina itti tokkoof ajjeefame jechuudha. Waan kana ta'eef jecha qabsoo keessatti namni hidhamuu qofaati ni du'asi qabsoon adeemsisiidha waa hedduu qaba jechuu kiyya. Kana hogga jennu biyya Ameerikaa keessatti warreen gurraacha fi adiin Dimokiraasii fi Riippaabilikiin kun hedduu qabsoo qabaa turan jechuudha. Dimokiraasiin kun sagalee uummataa hedduullee qabaatu Riippaabilikiin warra qabeenya qabu guddaa hedduu qaba jechuudha. Hoggaa kana jennu diinagdeen biyya Ameerikaatun dhibbarraa harki lama warreen biliyoonota qabu dhibbarraa harki lama warra Riippaabilikiiti jechuudha irra guddaan. Dhibbarraa harki 18 immoo Dimokiraasiillee keessatti argama. Miliyoonota dhibbaan keessaaban isaan kun warra dhibbarraa 18 jechuudha. Waan nan ammoo dhibbarraa 12 kana jechuudha. Dhibbarraa 12 dhibbarraa 2 jechuu kiyya. Waan kana ta'e jecha John F. Kennedy kun diinagdeen Ameerikaatun walitti dhalaa'uu qabdi. Uummanni Dimokiraasii irraa waan ta'eef jecha warra Riippaabilikiidhaa kan biliyoonota hizaabu kanaa fi warra Dimokiraasiidhaa kun kan qabeenya irraa gadii qabuu fi jiddu galeessa qabuu fi warreen miliyoonota dhibbaan hizaabu qabus ni jira. Warreen kun hundi diinagdeenis siyaasanis karaa hundaanuu walitti dhiyaatee deemuu qaba hajuu yaada hedduu qaba jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warreen Riippaabilikii kanaan hin jaalatamne jechuudha. Waan kana ta'eef jecha ashaatirii godhanii walgahii adda irratti Ameerikaa seensa dalagsatti otoo walgahii irra jiru xiyyiitiidhaan ajjeesanii jechuudha. Maaliif hedduu mirga warra hedduu kanaaf falma janiiti dhibbarra godhuu danda'an. Kana waan ta'eef jecha Ameerikaan tun biyya addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa qabdi addunyaa irratti qabeenya hedduu dur tuullateen jechuu kiyya. Ammaan tan immoo Chaayinaan lammaffaa qabdi, Jaappaan sadaffaa qabdi, Faransaay fi Ingilizii fi Raashiyaa fi biyyoonni kunis akkasumatti wal duraa duuban Jarmal jiran jechuudha diinagdee tana qabaatuudhaan. Maal juu barbaadetti Ameerikaan tokkoffaa hogga taatu Chaayinaan lammaffaadha, Jaappaan sadaffaadha, Ingiliz afuraffaa, Faransaayinn shanaffaa, Jarmal jahaffaa, Raashiyaanis torbaffaa. Hedduu Raashiyaanis amma guddataa waan jirtuuf haala kanatti deemaa jiran. Waan kana ta'eef jecha uummanni kun addunyaa irratti Ameerikaan akkana jabdu hogga jennu amma immoo Chaayinaan lammaffarraa dabartee Ameerikaa bira dabruudhaaf baroota 18 irra hin caalu jamiti beektonni addunyaa waa'ee diinagdee ilaalan hedduu lafa kaa'an jechuudha. Waan kana ta'eef jecha Ameerikaan irraan tana biyya addunyaa tanarratti liqii ni qabdi jedhan keessaa biyya tokkoffaa isiidha jechuudha. Maal jechuu kiyya tiriliyoona 25 addunyaa irratti liqii qabdi jechuudha. Kanarraa immoo harka sadiidhaa harka tokko Chaayinaa irraa fudhatte. Chaayinaa irraa biliyoona 7 fi miliyoona 800 kana Chaayinaa irraa fudhatte jechuudha. Kanneen biraa Jaappaan illee Awurooppaa biratti illee ammallee dhaabbata adda addaa biyya ganzabaa isii biyya isii keessa jirutti namoota gilli biyyoota adda addaa irraa fudhatte akkasitti amma tiriliyoona 25 barana qabdi jechuudha. Hogguu kana jechuun addunyaa irratti tokkoffaa hogga jennu liqii fudhatuunis tokkoffaadha jechuudha. Guddinni Ameerikaa kun hedduu dura waan guddattee jecha guddina kanarraa hibu'aan argamaa jiru malee akka Chaayinaa faatti fakkeenya dachiin haaronni tokko hogguu qotan haaronni hedduu kanite ta duraan dulloomte gaba akka kanatu akka nama gabaree tokkotti illee ni beekamaa jechuudha. Warri Chaayinaa kun warreen haaraa diinagdee haaraa dardara guddataa jirtu waan jirtuuf dhaluu kanatti bira kutti hajamtu jira jechuudha. Hogguu kana jennu Ameerikaan liqii hoggu akkanamaan qabaattee immoo addunyaa irratti ammallee durummaadhaan tokkoffaa isiidha jechuudha. Maal jennaan amma Ameerikaa kana kaapitaalizimii irraa monopooli kaapitaalizimii takkaa'u imperializimii jennaan jechuudha. Kaapitaalizimii hogga jennu agura ofii takkaa'u akka Ameerikaatti sameen Ameerikaa fi daboo Ameerikaa kan to'atte jennee ilaalla kaapitaalizimii. Monopooli kaapitaalizimii takkaa'u imperializimii hogga jennu guutuu addunyaadhaa kana hunda tasaamtu tagartee faayidaa isiiti jecha haga humna waraanaa sossoosuun biyyaa fi biyya walitti kaasuudhaan
qabsoo adda addaa goftee diinagdee addunyaa kana saamtu jechuudha fakkeenya baay'ee dugaleessaa yoo fudhan kana hunda diinagdee isii to'ata jechuun ni mala dhibbatti harka 20 yoo itti gurgurtee warreen baay'ee dugaleessaa kana arabaa kuni dhibbatti harka 10 leeti 20 ol akkasuma gurguratan irra guddaa heera nagada addunyaa osoo inni biyya jiddu galeessaa kanaa fi biyyoota addunyaa kana hundattu Amerikaan faayidaa isii qabaysataa jirtee jechuudha. Kanneen qofallee miti ammaan tana Chaayinaa nama fakkeenyaaf hedduu kennitee fudhattee jechuudha. Kennitee fudhattee jechuun akkamii biyya Afrikaatiif ammaan tana biliyoona 200 fi biliyoona 60 ol wajjin nagadaa fi ooyiruu fayyaa barmoota hunda sossoosaa jirti jechuudha. Ameerikaa yoo ammaan tana Afrikaa wajjin biliyoona 60 biliyoonni 60 kun yoo amma bara jaha dura walta'iinsa Afrikoota adda addaati wajji gootan yoo ta'e raawwiin isaa immoo waa xiqqishoodha jechuudha. Chaayinaan ammoo biliyoona 200 fi 60 kana qofa osoo hin ta'initti karaa fayyaatiin waan jarjaraa dhukkubaa fi fayya barmoota kadhufis waan jarjaraa irratti illee ammallee akkasi gargaaraa jirti. Waan kana ta'eef jecha addunyaa tana keessa hidda Ameerikaan monopoly capitalism takau imperialism samis addunyaa kanarraa hidda isii cirtee Chaayinaan bakka guddaa qabataa jirti jechuudha. Chaayinaa qofallee miti. Ruusiyaanis yoo ammaan tana waa'ee ekonomii kanaan hedduu jabaattee waan jirtuuf dhiibban isiin Ameerikaa irratti Chaayinaa fa'aa wajji gootu haalan jabara hindiin faalleen akkasumas jabaatanii jechuudha. Ameerikaan hoggaa jennu kana gaa ammaan tana haalota jiru kana hogga laallu Ameerikaan amma fakkeenyaaf waa'ee dhukkuba eedsii kana hogga fudhannu dhukkuba koronaa jechuu kiyya gaa eedsii duraan sammuu keenya keessa waan dureefin maqaa addaa dhiifamanaa godhaadha. Amma koronaa kana hogga fudhannoo ummanni Ameerikaa miliyoona 3 fi wayii qabame. Namni immoo ummanni Ameerikaadhaa miliyoonaati 100 fi 50 irraa haga 60 gaa jira Ameerikaadhaa. Ammoo akka addunyaatti miliyoona 3 qabamuudhaan Ameerikaan tokkoffaadha. Biraazil lammaffaadha. Raashiyaan sadaffaadha. Biraazil irraa hadu'e Ameerikaa 150 irraa haga 60 jenne Biraazil irrallee gara 50 dabraa jira jechuudha namni qabame immoo Biraazil lammaffaa jechuudha. Raashiyaan tokkoffaadha jechuudha. Amma Raashiyaan tokkoffaa hogga jennu nama 700 fi wayii qabame Raashiyaadha. Biraazil 900 fi wayii qabame jechuudha. Ammaan tana Raashiyaan namni raadiyoo nama 11 irraa haga 12 amma guutaa jira. Maali amma mistiriin waa'ee dhukkubaa kana keessa jiru haala ekonomii biyyattiidha agarsiisa laalchisa jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaan amma hedduun namni qabame hedduun dhumuun kun uummanni biyya isiidha haala jireenyaa keessatti fayyaan isaanii amaloonni isaan itti karaa fayyaatti qaban irrina agarsiisa jechuudha. Kan Ameerikaa keessatti gurraacha amma 170 gurraacha qabamuullee haduulleen maaliif karaa dhugaatii adda addaatiin yaada adda addaatiin sammuun isaaniillee dadhabaa dhufuudhaan jireenyi isaanii dadhabaa waan ta'eef jecha warra adiitiiwwan warri adiidhaa 130 hogga qabameetu kan gurraacha immoo 170 qabameeti 170 du'aa jechuudha. Maaliif dinagdeen Ameerikaa keessa jirtu ummata kana ukkulitti akka laalle fayyaan ummata kana ukkulii akka taane hundi dhukkuba hoggaa ifa bahu hundi dhukkuba immoo dhoorgatuu danda'uun siyaasan biyyattiidha karaa dinagdeedha hawaasa ukkulitti laaluu dhaba agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Raashiyaa yoo fudhanne ammaan tana namni qabame 700 namni du'e immoo 11 fi hagara 12 deema 11 fi haga 400 ammaan tana ga'ee jira. Maal jechuu agarsiisa warri Raashiyaa kun yeenya kana amata 24 dabree abbaan ni khadata ilmi ni khadata khakhiyyeen ni khadata hedduu maskiinan maaliif Soobeti duratti irraa bakka 15 addabanii Ruusiyaa Riippaabilikiin tun addunyaa irratti amardiin tokkoffaatun hedduu diinagdeen dadhabde faca'iinsa sanirraa hoyte sanitti osoo gaazallee qamadillee addunyaa irratti arrantana warra addunyaa irra gaaza baasu keessaa tokkoffaan isiidha asa dubiratti illee maqaa dhoyinee jirra barmeele miliyoona 12 fi 400 baaftee osoo qabeenya kanaa qabdu qamadii oomishuudhaan sadarkaa lammaffaa sadaffarra jirti qamadii qulqulluu oomishuun tokkoffarratti jirti asa biraa keessatti illee dhoyinee jirra. Maal jechuu kiyya ammaan tana warri kun amata 24 dura sabliin akkasii keessa maskiinummaan turanii arra bilaadiin fuutiin namni kabajamaan addunyaa tana namni kabajamaa hoggan jiru fedha jaalala mataa kiyyaatiif osoo ta'in ummata isaa akkatti maskiinum osoo qabu maskiinum san keessa baasee arra tartaa warra duroomanii keessatti baasee bakka jabduu gaaz oomishuun tokkoffaa ta'uudhaan gaaz osoo qabdu immoo biyya addunyaa irraa bittee gurguruun tokkoffaa ta'uudhaan qamadii oomishuun sadaffaa taatee qulqulluu oomishuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabatuudhaan biyyi kun arra Ameerikaan qamadii oomishuun tokkoffaa qabatu Kaanadaan lammaffaadha. Ammoo Raashiyaan Kaanadaa bira kuttee Ameerikaa doggomuudhaaf sossoo'isa addatti jirti jechuudha. Jechi hedduu hektara miliyoona 20 waa'ee
ooyiruu kanarratti Ukrainii fi Kazakhstan illee warra isii jalaa duraan beellee walitti dhufanii hedduu qophii addatti jiranii jechuudha. Maal jechuu barbaadee egaa waa'ee koronaatti naan dubbii kana tuqe. Koronaan kun Raashiyaa 700 nama osoo qabee jiru namni 100 jaa hangeenye 11 fi 100 hangeenye. Amma warri kun duuti isaanii xiqqishaadha jechuudha. Maaliif jireenyi isaanii kana bakka malee yaadanii akka malee kufanii nyaata irrina nyaataa dhabuudhaan rakkina waan hin qabneef namni isaanii haduu xiqqaadha haqamu hedduudha. Warri kun maal agarsiisa diinagdeen isaanii wal qixxaatee sirraa haadha fayyaan namaa eegamu agarsiisa. Maaliif eegama kan nyaata qaban dandeettii nyaata waan isaanii barbaachisu argatanii dhukkuba ofirraa dhoorguufis nyaata fi dhugeen haalli jireenya barbaachisaa waan ta'eef jecha kana wayyoominuma kan agarsiisa jechuudha. Kana hogga jennu gaa Ruusiyaan ammaan tanaa tuni Amerikaan faan hedduu uummanni dhumee hedduu uummanni hogga akkasii qabamu irrini diinagdee biyya sanii kan wal faalleessa ta'uu isaa. Gurraachi 170 hogga qabameetu adiin 170 qabamee 70 bichaan hoggatu uummanni biyyattii huyyoo miidhaa akkam keessa akka jiru ni agarsiisa jechuudha. Kuni jecha poolisii mootummaan addunyaa kun hordofan kan siyaasaadhaa kan diinagdee kan bulchiinsatii fi jireenya hawaasaa kun rakkoo akkam akka qabu koronaan kun mistirii ifa baasaa jechuudha. Chaayinaa amma hogga fudhannee uummata 80 qabame 80 irraa 3 fi 100 wayii ni du'e. Kumni 77 ni fayyee jechuudha. Chaayinaan fayyaa uummataa dhugaan siyaasaa da'oo siyaasaa godhattee itti fayyadamuu fi dhugumaan uummata isii fayyisuudhaaf hedduu qabsoo qabdee jechuudha. Kana qofaa miti. Haalli diinagdee siyaasaadhaa fi bulchiinsa kan Chaayinaadhaa ummata kana fayyaa isaanii eeguuf nyaata gahaa dhaleessuufiin ummata jireenya isaanii wal qixxaate kan dhibbatti barmoonni isaanii dhibbarraa dhibbatti barmoota guutuu qaban warra fayyaa ofii eeggatu warra jabaa waraa waan ta'eef jecha haalota kana hundaa'u dhukkuba kana to'atuun miknaan isaa namni kan nyaatu fi kan dhuguu fi kan itti jiraatu guututti qabaatuudhaan dandeettii dhukkuba ofirraa erguu qaama isaanii diinagdeen isaanii waan mul'atuuf jechuudha. Kana hogga jennu yoo irri nama biyyoonni Awurooppaadhaa hedduu dhuman fakkeenyaaf Xaaliyaanii, Ispeen, Faransaay, Jarman, Ingiliz, Beeljiim kanneen hedduu dhuman Iraan fanillee akkasumatti hedduu warra dhume keessaa tokko. Warri kun hundinuu warri kabbartee dureessa addunyaa kanarratti jiran warreen kana keessa jechuudha warra lixaa kanas. Warra kana keessa namni akkasitti dhumuyyoo irrini diinagdee isaanii kan uummanni nyaata nyaatu kan dhukkubarraa ittisu nyaatuu dhabarraa irrina jiru agarsiisaa jechuudha. Kana waan ta'eef jecha siyaasan biyya takka diinagdeen hammatamtee diinagdeen sun uummata kan nyaatu kan dhugurratti fayyaa isaanii akka eegu yoo hin godhamin haala gartee saaxiltu agarsiisaa jechuudha. Kana qofaa miti amma biyyoonni akka Afrikaa fi biyyoonni Eeshiyaatii fi Dabub Ameerikaa fi ni jiranii amma kanneen namoonni addunyaa tanarra jirtu amma fakkeenyaaf nama Singaappoor tokko an arge yoon je soba jechuudha. Kanneen Jaappaan, Kanadaa, biyyoota adda addaa kan amma Burunaayiti warreen adda addaa kan argine jechuun nuuni kijiba jechuudha. Warreen ammoo akka addunyaatti beekumsa guddaa qaban, qabeenya guddaa qaban, markabaan, xayyaaran, makiinallee ninuu sablaadhaa, xayyaaran za'a wasanamtetti wal keessa an kun dureeyyii addunyaadhaa beektota addunyaa kan qabeenya addunyaa kana sossoosan. Isaan hedduu waan wal keessaaniif heddummaa dhumiinsi isaanitti irra guddaa jechuudha. Afrikaa kuyyoo Afrikaa waan Afrikaa taaneef waan gurraacha taaneef otoon ta'in waan maskiina taaneef waan hedduu addunyaa keessa yaaneef warreen magaalaa gurguddoo keessa jiran kan akka Johannesburgii fi akka Naayiroobii fa'aa fakkeenyaaf Finfinnee biyya keenya fa'aa magaalota keessa amallee guddatu dhukkuba kana agarsiisa jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Addunyaan hatti dhuftu magaalaa guddoo tana addunyaa biraa hatti walirraa yoo namni magaalaa guddoo tana jechuudha. Namni baratee fi namni qabeenya qabu waan jiru. Kana jecha maskiina hin qabu maskiinni ofirraa eenyu jechuu miti. Heera ministeerri fayyaa baase fudhannee bakka jirutti of eeguun dirqama keenya ta'e immoo wanni kun warreen gurguddaa addunyaa tana diinagdee addunyaa kana saaminsarratti bobba'an warreen beekumsa isaanii kan ummata oolchanii jiru kan mataa ofiitti oolchatanii jiru jechuudha. Warreen kana irratti hedduu gufuu guddaa ta'aa jira jechuudha. Kana hundumaafuu haalan ufeenee ammallee fayyaan hunda keenya bakka ta'u akkuma jirutti akka jiru haasofne malee maskiinaan qabu dureessa bicha qaba jechuu kiyyaa miti haalota kanaanis akkasitti deemuu qabnaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha hoo ummanni addunyaa kun hundinuu dhukkuba kanas irratti duullee gojoon funyaan kiyyaa fi afaan kiyyaa shafanee
fageenya teessuma kiyyaati fi deemsa ufeege namni martii okkatti ufeege namu ufeege jechuudha waan kana ta'eef jecha wanni addunyaa tana jiru hundinuu wanna hunda keenya keessa jiru waan ta'eef jecha addunyaan tu wajji tolti wajjiin akka tolchinu waan barbaachisaa ta'e hunda goona jechuudha kanarraa gaama addeebee waa'ee warreen qabsoon biyya keenya keessa jiru qabsoo addunyaati wajji akkamii wal fakkaatu kajuun laala jechuudha halee haasawayyaa xumurarratti waa'ee turkiitii fi kurdootan hedduu maqaalee ture jechuudha kurdi jechuudha